أنا بتاتا جابو ولي لما تاكبي نمانا مرقا جنة تشكو نما كتو تجاسا ديراكا مطاري قول فارس وبولي تلافا تنكسي تافا kun kopi ulang tahun. Gadaa biraa hafe malee gadaatumti kan biraa hafe. Aadaan agarsiiftuu eenyummaa saba tokkooti. Aadaan mul'iftuudha. Aadaa uummanni Oromoo qabu keessaa tokko immoo sirna gadaati. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromooti. Gadaan seera ittiin bulmaata mataa ofii qaba. Akkaataa waggaa dhalootatiin gurmuu yookaan murni ilmaan kormaa tartiiban keessa darban sadarkaa gadaa jedhama. Sadarkaan gadaa tokko waggaa 8 qaba. Waggaa 8 kanaan namni Oromoo hamma gaafa dulloomee ijaarutti hawaasa keessatti bakkaa fi qooda dalagaa qaba. Gadaan sirna uummanni Oromoo siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa ittiin gaggeeffatudha. Gadaan Oromoo 5tu jiru. Isaan keessaa gadaan bultumaa immoo isa tokko. Gadaan waggaa 8f yeroo aangoo fudhatu biyya bulcha. Haaluma kanaan gadaan bultumaas erga aangoo fudhatee biyyaa fi biyyoo isaatiif waan hojjetamuu qabu hunda hojjechuun ni bulcha. Gadaan bultumaa gadaalee 5 Oromoon qabu keessattuu Arsiin qabu keessaa isa tokko. Gadaan waggaa 8f yoo baallii fudhatu biyya bulcha. Waa'ee dinagdee, waa'ee tasgabbii, waa'ee waraanaa, waa'ee jiruuf jireenya hawaasaa waan ardii fi samii kana jidduu jiru hundumaa karaa uumaatiinis karaa waaqaatiinis karaa namaatiinis waan jiru to'atee dabduu qajeelchee taqajeelte ammoo itti fufsiisee bulcha. Kanuma hojjetaa ture jechuudha. Gadaan bultumaa biyyaa biyyoo isaatiif waan hojjetamuu qabu hunda akka nama waan ardiif samii kana jidduu jiru bulchuutti bulchaa ture jechuudha. Uummata Oromoo Arsii Sikkoo Mandoo keessaa uummanni Waayyoo isa tokko. Uummanni Arsii Waayyoo sirna walirkaa fuudhinsa baallii qaba. Bara 1886 sababa rakkoo bulchiinsa mootummoota darbaniin sirni baallii kennu uummata Waayyoo addaan citee ture. Ta'us harka bobaa jalaan yookaan dhoksaadhaan baallii kana waliif dabarsuuf akka hin dhiifne hawaasni naannichaa ragaa ni ba'a. Oromoon Arsii Waayyoo waggaa 131 booda ifaan ifatti akkaataa safuu fi safeeffannaa isaa eeggateen duudhaa isaa ganamaa kan ta'e sirna jaarraa qaluu gadaa bultumaa gaggeeffate. Sirna walirkaa fuudhinsa baalliif taasifamu keessaa sirni korma jila jaarraa qaluu bultumaa isa tokko. Jaarraa qaluu jechuun jaarraa abbaa soodallaa sadiintu irra holgayaa. Jaarraa korma jaarraa sirna gadaatiin waan qaluuf soodallaa sadiin gadaaf qalaara abbaaf qalaara waan ta'eef sirna gadaa kana geggeessuu argisiisa. Maqama jaarraa jedhu kanarraa yoo kaane jaarraa utaaluus jaarraa qaluus jedhama. Maqama isaa irraa yoo kaane jaaruudhaan wal qabata, jaariinsaan wal qabata, gara xumura, gara goolaba, gara dhumaa dhufuu argisiisaa jechuudha. Warri amma baallii harkaa qabu kun waggaa 7 darbanii biyya bulchaa turanii waggaa tokko kan geennetti isaan hafa fixanneerraa jedhee falataa jiraa jechuudha walumaa galatti. Sirna kana gaggeessuuf ammoo guyyoota 2tu barbaachisu. Guyyaa jalqabaa sirna fuduu kan gaggeeffamuu fi guyyaa lammeessu immoo sirna korma qaluutu raawwatama. Sirna kamiyyuu godhachuuf Oromoon ayyaana laallata jalqaba. Ayyaana laalu dura ayyaana mishaa ta'uu qaba, ayyaana gaarii ta'uu qaba jaarraa qaluun kuni. Kanaaf jalqaba ayyaantu ayyaana laalchisanii beellama jila jaarraa kana qabanii jechuudha. Jila jaarraa qaluu kana keessatti wanti barbaachisu daraaraan as keessa jira, mijuun as keessa jira, daadhiin as keessa jira, shanoo shanan as keessa jira, foduun as keessa jira, hiddiin as keessa jira, kanniintu barbaachisaadha. Jila jaarraa kana beellama qabanii guyyaa 2 fudhata akkuma argaa jirru. Gaafni jalqabaa guyyaa foduuti. Foduu jechuun ayyaana hormaataati. Moonaa ijaaratee foduu tolchee hiddii tolchee warra gadaa kennu san dabalatee sabni guutuun yookiin uummanni guutuun
hiddii san naannahee mallattoo hormaataa fi mallattoo qabeenyaati, mallattoo quufaa gabbinnaati jechuudha. Sirriitti wanni hubatamuu qabu. Yoo loon lafarraa dhabamee wanni jilaan itti tolfatan dhabameeyyuu hiddii qala Oromoon. Hiddiin yoo macaraksite yoo baqaqsite keessi isii miciree baay'ee jiraa jechuudha. Oromoon agas bal'ataa jechuudha. Sirni foduu kan gaggeeffamu intala hangafaa warra sirna korma jaarraa qaluun booda baallii fudhatutu jalqaba waan uumaa fi sirnichi qabu hundaa harkatti qabachuun karra seenti. Icciitiin sirna kanaa hortee fi bal'ina caayaa sa'aa namaa kan akeekudha. Dubartiin nagaa waaqa lafaa fi nagaa namaa sa'aati. Guyyaa gaafa amma jaarraa lafaan gahan kana itti elelfattu. Argaarta itti elelfattu. Jalaa goran. Argi ammaa yoo wacas taate argaarta garaacha nu kaayan. Elelleen garaachaa ta'ettuu jedhan. Eleltaan nu fudhatan. Kabajjaa qabna. Dubartiidhaan ala jilli ta'amu hin jiru aadaa Oromoo keessatti. Egaa dubartiin alatti wanni gadaan tolfatu, dubartiin alatti wanni gadaan godhattu hin jiru. Haati warraa abbaa gadaallee urjiin jechuudha. Urjiin illee bakka isiin hin jirretti foduun kun hin tahu. Nagaha biifaa, nagaha buusaa. Dubartiin mallattoo nagaha waaqaa lafaati, mallattoo hormaata sa'aa namaati. Kanaaf dubartiin hangafti asitti barbaachisa. Akkaataa kanaan sirni foduu fodannaa saaqamuun foolleen jilicha irratti argaman namoota gara foonaa foduun itti qophaa'ee seenaniif tumsa ni taasisu. Namoonni seenanis biifaa biifuun eebba eebbisaa foonaa keessa naanna'uun gara teessoo qophaa'eef itti deebi'u. Wanti isaan jedhanii wanti isaan safeeffatanii kophee seenuu qabanii kophee baafatanii achirra dhaabatee dursee miciree jedhama afaan jilaatiin daadhii fudhatee biifaa kun daadhii itti facaasaa jiidhaan seenuu qabaa faana awwaaraatiin seenuu qabu hin safeeffata. Kopheenis hin seenu faana awwaaraatiinis hin seenu wanti daadhii itti faca'uuf wanti daadhii itti biifamuuf. Kanaaf foonaa saniif didani loon saniif didani loon horaa haa horani jedhaata afaan jilaatiin eebbisaa gadaan ta'e gadaa quufaa gadaa misaa haa taatu taadhiin haa deebu baallee anno taadhiin haa deebu orfoon haa deebu taadhiin misni haa deebu mirgi haa deebu kana horaa badhadhaa gadaan isin haa horsiiftu gadaan isin haa quubsitu quufni haa deebu roobni haa deebu jedhaa gadaa eebbisaati kan seenan afaan jilaatiin malee cal jedhaniituma seenuu hin danda'an. Kana malees miseensa gadaa keessaa nama maqaan isaa waan gaarii ta'e filachuun cirri eegduu taasisu. Ga'ee cirri eegdus korma qalmaaf qophaa'e cirriin akka hin nyaanne fi wantoonni biraa akka hin miineef ni eegdi. Nama maqaan isaa qajeelaa badhaasoon roobaa akkasii nama maqaa qajeelaatii fi nama maqaa roobaa nama maqaa badhaasoo ta'uu qaba. Looniillee sa'aallee namaallee jannaallee ganyaallee biyyaallee haa qajeeltuu fi akkasitti kan jilti kana akkasii wanti qajeelchituuf kan. Sirnicha irratti kan argaman abbootiin gadaa, haawwen siinqee, qondaalli, qarree fi qeerroon akkasuma keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti sirni foduu raawwatamee jira. Guyyaa lammeessos bakka jiilonnii fi keessummoonni argamanitti qortii abbootii gadaa gamaa gamanaan wal qoruun gara sirna raawwachuutti ni deemu. Sirni raawwatamu kunis korma qaluudha. Jaarraa qaluu kana irratti soodalluun sadiin wal argan. Soodalluun sadiin jechuun gadaan baharaa kabaallii amma nurraa fuudhu gadaa horataa kabaallii nurraa fudhatuuf ta'uu fi gadaan bultumaa wal argan soodalluun sadii jedhamu. Isaan wal arganiit korma gadaan bultumaa ajjeese kana dhiigaan qaban sadiinuu dhiigaan qaban kun sirna Oromtichi akka sikkoo mandootti arsiin sirna hojjetaa dhufe. Otoo aduun hin bu'in otoo aduun guyyaa'ee aduun hin hoo'ini korma jaarraa qalanii gadaaleen shanan jiran hundumtuu korma jaarraa dhiiga korma jaarraa kana qabatu jechuudha. Dubartoota mormaan qabu warra dhiiraa immoo addaan qabu adda akka jabaatan gadaan kun akka fulla'u gadaan kun akka bahee nagahaan baalliin kun ka itti deemamu kun hobba'u akkaataa kanaan waliin jila jaarraa kana
utaalee waliin nyaatee waliin dhugee gammadee gargar galee gaafa baalliitti walitti deebi'aa jechuudha. Haaluma kanaan abbootiin gadaa weedduu sirna gadaa wal qabatu raabisooyyee jechaa jiloota isaanii waliin saganticha daraan ni miidhagsu. Ayyoleen siinqees faaxumee looniif kan ta'u humbaa yaa'ee ayyolee naa dalagi jechuun wal jalaa qabuun ni faarsu. Geerrara onnachiiftuu fi gaggeessummaa of keessaa qabuu fi geerrara simboo ayyaanichaatiif miidhagina addaa kan dabalu ammoo qondaaladha. Qondaalli walgahee geeraru kun waan raawwate argite ijoollee dabballee irraa kaasee soodallaa sadiintu walgaha jedhani ijoollee dabballee irraa kaasee hundumtuu asitti argama waan ta'eef waa keessa kaa yoo qondaalli geeraru akkatti ajjeese akkatti miliqee gale akkatti biyya bulche akkatti biyya kana eegee tursiisee har'aan gahe akkatti biyya kana diinarraa hambise daangaa biyya kanaa eegee har'aan gahe geeraree akkuma argitan immooshiiniidhaan keessoo isaatii fiilingiin isaa inollatti argitani salphaa miti jechuudha biyya bulchuun kun jila gadaamoojjii irratti jaarroleen kun gaafa gadaamoojjiin mataa buufattu aannan hidhu beektaa sangaa qalanii foon fannisu in geerara jaarsi akkas taa'ee gaafas geerarsuma qofa loon akkasii loon akkasii loon akkasii loon akkasii aannan akkasiin biyya kanaaf an fide dhiirti dhaqii kuti jedha hin hollata namni dhaqeen kutatu foon san kutannaan qondaala san caaluu qabdaa jechuudha achi gadi ta'uu hin qabdu jechuudha hin xiiqooftaa jechuudha. Matarreen lafa qabna tuunoo diimaa kureessoo abbushaannoo hodheessoo tokkaashii gaafa iyyaa dannaadoo koobaatii atu akka sariinii kalammaataa sadii matarreen lafa qabna tokkaashii gaafa iyyaa hattu ungoshoo ta'e haftu ungoshoo ta'e kana geessoo babaasin jaakiyyaa reebanii koran malee tokko saa tola malee. Idicha daallitti boona haburtitti gorbee naman beektu hiriyyaan. Kana booda raada kooluuf qophoofte abbaan gadaa bultumaa abbaa isaatiif kan kennu yoo ta'u abbaan yoo hin jiraanne illee nama abbaa isaaf ooluuf kenna. Sirna kooluutu jira. Raada kooluutu jira. Raada kooluutun raada obboleessa abbaa gadaatii kennamtu jechuudha. Raaddi tun kennamuu qabdi jechuudha gara korma jaarraatti odoon ceehini raada tana raada kooluu kana fudhachuu qaba seeratu kennaafi jechuudha. Raada kooluu tana kennee sa'aa namaan offolaa looyaa olii gadi midhatinaa ka ilmaallee ka akaakayyuullee dhaqqabaa jedhee eebbise wasiilli jechuudha. Obboleessi abbaa gadaa raada tana fudhate raada tana kennanii fi haaluma kanaan bakka gadaan soddallaan sadan horataa bultumaa fi bahaaraan wal arganitti kormi jaarraa qaluu ni gaggeeffama. Kormi jaarraa qaluu kan raawwachiisan gadaa soddallaan sadaniin ala gadaa roobalee gadaa birmajii fa'aatu sirna kana raawwachiisu. Sirni kunis ammoo ayyaantummaa jedhamuun amanama. Gadaan bultumaa bultii muka keessa ka jedhani as keessatti ayyaana kana laallataa gadu quufarlee qabaa rooballee qabaa kunoo hadhaa roobee ka isin argitan kana jila roobaan seennee corroqa seennee jiidha keessa jirtanii bishaan keessa jirtanii rooballee qabaa quufallee qabaa lolallee qabaa akkanuma qabaa. Kana keessatti kan baallii fudhatu gadaan horataa gaafa gara biyyaatti deebi'uun waa lama hojjeta. Inni tokko sirna bantii kan hojjetuu fi kan lammaffaa sirna buttaa qaluu raawwata. Haala kanaan of qopheessee ji'a 8 booda deebi'ee baallii fudhata. Ciini guddaan erga bultumni jaarraa qalatee booda warra baallii fuudhurraa eegama. Buttaa qalee isaantu cidha godhataa jechuudha. Amma itti aansee jechuudha. Baallii sana fudhachuudhaaf. Hadhaa soodallaa sadiin kun wal gahee cal jedhee taa'uu odoo hin taane horanni hadha gamjiga dhiigaan dha'ee galee hoggaa tokko lafa ba'ee guduruu qoruu hoggaa tokko lafa ba'ee buttaa qalee arraba nyaatee buttaa garmaamee baallii dhufee fudhachuu. Dhumarrattis namni osoo gogeessa ofii hin beekne lubaa fi miseensa ofii hin beekne gosaa fi balbala ofiis hin beekne ani Oromoofin dhiiga kan jedhu
akka hin hojjanne Dr. Lenin Inquuxoo OJMCtti himan. Namni otoo miseensa ofii hin beekne, otoo gogeessa ofii hin beekne, otoo luba ofii hin beekne, otoo paartii ofii hin beekne afaan baraatiin sabboonaa ta'uu danda'u, Oromoo ta'uu danda'u, Oromummaan hin jirtu jechuudha. Namu anarraa jalqabe gogeessa kiyya beekuu, miseensa kiyya beekuu, gadaa kiyya beekuu, luba kiyya beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa gadaan ciccittee gosaa balbala galte kunis ol deebi'ee ijaaramee sirnaan gadaan ta'arsii ta'uu qaba. Ta'arsii ta'uu qabaa jechuudha. Waayyuun gadaa kophatti qabu hin qabu, arsii waliin qaba. Jiilleen gadaa kophatti qabu hin qabu, tuulama waliin qaba walitti. Macci garri bahaa gadaa kophatti qabu, maccii tuulamnuu gadaa walitti qaba ture. Kanaaf gadaa addaan babbadde san mataa walitti deebisanii abbaa gadaa tokkicha jalatti buluun hedduu barbaachisaadha. Dhaloonni kun barachuu qaba, sirritti beekuu qaba, luba ofii irraa kaasee beekuu qaba, hordofuu qaba, faana dhahuu qaba jechuudha. Ufumaa an sabboonaadha, ufumaa an qabsaa'aadha, ufumaa Oromoo dhiiga jechuun hin hojjetu jechuudha. Yoo gogeessaa miseensa ofii, yoo luba gosaa balbala ofiitu yoo hin beekne jechuudha. Kanaaf kanarratti of ilaaluun barbaachisaadha, ulfaadha. Yeroo kana keessatti abbaa gadaa jedhee akkana manguddumaan bira ga'ee safuu cabsaara waan ta'eef kana amma kanallee ibsuu fi uummata Arsiitiif uummata Oromoo biraan ga'u safuun akka hin cabne eegee tartiiba kana hojjetee gadaa bira ga'u akka qabu kana isin jedha akka walii galaatitti. Baalli wal harkaa fuudhuu jechuun egaa gulantaa sirna gadaa tokkorraa kan itti aanutti ce'uu jechuudha. Walumaa galatti baalli kennuuf jaarraa qaluun uummata Arsii Sikkoo Maandoo Wayyuu shanan keessatti sirna ulfaataa fi kabaja guddaa qabudha. Daawwattoota keenyaa qophiin keenyaarraa kanuma. Qophicha qopheessuun kan si waliin ture Allalisaa Dabbabaatii. Qophii birootiin deebinee hanga wal arginetti nagaatti nuuf tura.